hamma jiru kun hundi immoo wanni inni qabu yoo biyya bulchi jetteetti kan inni ta'e qabatee deemuu danda'uun dhugaan tana. Bolola aangoo jira malee akkatti bulchanii fi waan itti bulchan waan silaa biyyatti takka ittiin bulchuudhaaf sagantaa ittiin biyya bulchan. Hamma jiru kun hundi immoo wanni inni qabu yoo biyya bulchi jetteetti kan inni ta'e qabatee deemuu danda'uun dhugaan tana. Bolola aangoo jira malee akkatti bulchanii fi waan itti bulchan waan silaa biyyatti takka ittiin bulchuudhaaf sagantaa ittiin biyya bulchan ka deematanii hin qaban. Ha qabu ODPdha. ODP mo kana immoo keessa taa'ee gareedhaan anaatu bakka tana qabachuu qaba. Anaa pirezidantii ta'uu qaba. Anaatu waajjira ODP itti gaafatamaa ta'uu qaba. Anaatu marree ta'uu qaba. An maaliifin bakka tanarraa ka'e? An maaliifin bakka tanarraa ka'e? An maaliifin bakka tanarraa ka'e? An maaliifin bakka tanan taa'iniin OPDOota ajjeesuu jirtu. Maaliif uummanni keenya boolee bulbulaa keessatti lafa qabaatee jaarrachuu hin dandeenye ta'ettu qubaa'uun qabdan aangoof ca'u jirtan malee. Maaliif uummanni keenya dirree dhawaa keessa dhumu jira irraa'uu quban qabdan aangoof ca'u jirtan malee. Maaliif uummanni keenya lafa wantaa keessatti maaltaa irraa'uu quban qabdan. Maaliif uummanni keenya maaliif lafti karaan gaara mul'ataa takkaatu amata dhagaan lammaa magarsaa amata meeqa dura kaa'e ilaa ammaatti karaan hin tolini irraa'uu quban qabdan. Maaliif karaan